hangafoota oduu magaalaa Dirree Dawaa keessatti namichi tokko daa'imman sababa soomanaatiin fixaraa fi laaqana dhabuu akka haxira hisaabaa ol nyaatee miidhaan isarra gahu. Michuu Iidaa ilaalchisee yaadduu daa'immanii. Magaalaa Dirree Dawaa keessatti namichi tokko haxira hisaabaa ol nyaatee miidhaan isarra gahu. Daa'imman sababa soomanaatiin fixaraa fi laaqana dhabuu. Akkasuma Michuu Iidaa ilaalchisee yaadduu daa'immanii. Ammoo oduu bal'inaan. Magaalaa Dirree Dawaa keessatti namichi ammaaf maqaan isaa hin beekamne tokko saambusaa fi shorbaa hisaabaa ol waan nyaateef garaan isaa akka barmiilatti guddatee lafaa ol ka'uu dadhabeeti jira. Namicha kana hiriyoonni isaa lafaa ol kaafna jedhanii yeroo yaalii taasisan saambusaan tokko afaanii utaale. Namoota bakka san jiran irratti faca'e. Miidhaa garagaraatiif saaxileeti jira ja'a. Akka gabaasaan keenya obbo Baagiyaa jedhanitti. Dura taa'aa paartichaa obbo Shurbatti bilbilee dubbii dhugaa ta'uu amananiiti jiran. Haa ta'uu malee jaan obbo Shurbaan dubbii tana qorachaa jiraachuu eegalan himan booda jaalala uummanni saambusaaf qabu dabalaa jiraachuu eegaa ibsan booda saambusaan kanarraa of hin qusatu taanaan tarkaanfii seera qabachiisuu akka fudhatan himaniiti jiran. Dura taa'aa paartichaa kan yeroo furaa kan ta'u kabajamoo gaazixeessitoota kanneen akka Muxabbaqaa, Baagiyaa, Habhab fi Hulbata Dhuganfaadhaaf kannanidha kan dubbatan. Oduu itti aanu. Nuti daa'imman magaalaa tanaa dhiibbaa garagaraatiin saaxilamneeti jirra jedhan. Akka gabaasaan keenya obbo Dinnichaan jedhan daa'imman kana maaltu isaan mudate jennee yeroo gaafannu. Oduu tana oduu bal'inaa Bilaal Ahmadiin nu dhiyeessa. Nuti ijoollee magaalaa tanaa soomanuu feena, warra keenya immoo isin ijoollee dajaanii nu dhorkan. Soomana fixaraa fi laaqana subaata nuti hin kennan. Nuti ammoo isaanii wajjin haxira nyaannee hiraata nyaannee soomanuu isaanii wajjin feena. Garuu isaanii wajjin soomanuu barbaanna. Garuu isaan isin ijoolleedhaan geenye jaaniiti nu dhorkanii. Isin ijoolleedhaan geenye kanadha jaanii nu dhorka. Soomanuu feena. Garuu isaan isin ijoolleedha jaanii nu dhorkanii. Kanaafuu
qaamni dhimmi ilaalu dubbii tana akka nu ilaalan barbaanna. Galatooma. Galatoomi Bilaal Ahmad. Oduu dhumaatiin nuti daa'imman jechoota garaagaraa kan maatii keenya irraa dhageenye jeeqamaati jirra jaan. Fakkeenya nuti waan irraa dhagahaa jirru jiruun qaalooytee raashina bitachuu dadhabnee kuduraa bitachuu dadhabnee mana kiraa kafaluu dadhabnee kanneen fa'aadha. Waan dhagahaa jirru dhiiroo hiccuu iidaa nuuf hin bitanii akkam jirra jaan. Nuti dhaloonni boruu abdii hegeree rakkoo garaagaraa nu biratti haasoytanii sammuu teenya akka hin doomsine gaafanna jaan. Itti dabaluunis hicuun nu bitan taanaan hiriira bo'uun keenya hin oolamu jaan. Gabaasaa keenya obbo Dinnichaa hedduu galatoonfanna. Nageetti bulaa horaa bulaa deemanaa dagaagaa. Bye bye Babaliyaas. رمضان كريم هوتيل بي كابيتال. هوتيل بي كابيتال سينا سومنا سببي فتشون دردران بفاداتين رمضان كبجودا فالدوري سامي جيفتي خوتاي سنينجا هفتر عدا كنين سومنان أولاني كوبيسي نبرت يفتر هاي سنينجا سامبوسا إجافتولو شوربا دافي لغاتي لي غرغرا خضرا في مدرا كنماليسا فدين تيسا حجت توتا في شيفو تخينيان حالات داتين سني في بوتمتي هوتيل بي كابيتال هفترتني صلاتو في سنچنغتنا إدولي أدوا في إدولي صلاتاف قبويتي تأدى نيكمنا كنماليسا كنين كوبا بهاني صورة نياتشو بربادني فيسا رومي لين غرغرا كن VIP دا قبويتي جر إسين نور رغورا هراتا أجايباتي اسمي براني أرغتن تيلا بي كابيتال تيسون تينا مغالا دريدو